Nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u daawwattoota keenya kun sagantaa Yookoo Doctor 7024 torbanitti al tokko waa'ee fayyaa qophii nuun qopheessinee isiniif dhiyeessinudha. Dream Health PLC fi Ethiopian Broadcasting Corporate waliin ta'uudhaan qophii qopheessinee isiniif dhiyeessinu kan torban kanaatu jalqabe nu waliin turaan afeerraa kooti. Qopheessitoonni qophii kana ani Abdii Dingataa fi Dr. Sanbataa Guuttataatu walii wajjin jirra. Dr. Egaa har'aa waa'ee kalee dubbachuudhaaf wal arginee jirra. Egaa yeroon keenya baay'ee muraasa. Waa'ee kalee gaafa dubbatamu garuu baay'ee bal'aa ta'uu danda'a. Mee itti fufna baga wal agarre. Tole baga nagarneedde. Egaa kalee dubbachuudha waa'ee dhukkuba kalee dubbachuu dura mee waa'ee functionii kalee yookaan immoo hojiin kaleen hojjettu maal akka taate wal wajjin ilaallume. Egaa kaleeni nanna keenya keessa warra vital organs jechuun qaamni sun hin jiru taanaan namni sun jiraachuu hin danda'u. Kaleen hin jiru taanaan namni sun jiraachuu hin danda'u. Warra akkasii keessaa tokkodha. Kaleen vital organs warra dansanidha. Jireenya namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Kan barbaachisaa ta'anii bifa lojoo yookiin baaqelaa qabdi. As gara dudda jirti gara dudda gara gadiiti kan isin jirtu. Mo'oo gararraadha. Kaleen kun egaa lamadha namni baay'inaan kan qabu. Kalee tokkoonis jiraachuun hin danda'ama. Egaan keessi iseetti sattaan yoo laalle egaa kun akkaataan isheen itti teessee jirtudha. Hidda dhiigaa isa guddaarra argatteetu achi immoo ofiiseetii wanta calalte immoo ujummoo sanatti ergiteetu gara uffaa deemee fincaan ta'ee ba'achuudha. Kaleen egaan hojii gurguddaa qabdi. Egaa akkuma tu'ettee bal'aadha. Garuu gabaabsinee haasa'uudhaaf hojii kaleen qabdu iddoo sadiitti hiruu dandeenya. Inni tokko taankerii bishaaniitiin wal fakkeessuu dandeenya. Fakkeenyaaf magaalaanii taankerii bishaanii qabu. Taankeriin sun kan inni barbaachisu maaliifi qulqulleessanii bishaan calala ta'ee bishaan qulqulluu ta'ee namaaf raabsuudha. Hojiin kaleen hojjetu tokko sanadha calaltuudha. Bishaanii fi xurii gargar baasti jechuun dhiigni amma fakkeenyaaf onneedha gara kalee hin deema. Guyyaatti gaan kan isheen qulqulleessitu liitirii 170 olidha. 170 liitirii 170 amma 180 miyaadi. Utuu kaleen hin jiraanne nanni kee hamma sana eessa kaa'a. Lammata immoo sana bakka buusuuf illee hamma bishaan amma dhuguu qabda isa jedhu. Kanaaf sanatu recycle goota. Calaltee deebisa. Akka gingilchaati calalteetu deebiste. Sana kan godhan jiru itti dhufna. Lammata wanti egaan kanadha. Kun allisaa cortex jedhama. Isheen keessaa kun immoo meedullaa jedhamti. Kun gara fincaanii yeroo isheen egaan qulqulleessitee baastu ujummoo sanaanitu gadi bu'aa jechuudha. Gara uffaatti bu'eetu fincaan ta'ee ba'a. Tokko kan calaluudha wanti isheen hojjettu. Inni lammataani akka seensariitti hojjetti. Seensarii jechuun keemikaalonni jiru warra akka soodiyem, potaaseem, kaalseem, foosfaras waan akkasii warra elektiroolaayis jennu warra akka giluukoosii fa'aa yookiin sukkaara pirootiinii warra akka aminoo asiidii kana fa'aa seensii gootii nannaaf hamma barbaachisu keessumaa warra keemikaalii sana nannaaf hammamtu barbaachisa nanni hammam qaba seensii gooteetu isa nannaaf hin barbaachisne immoo calaltii baaste jechuudha. Isa nannaaf barbaachisu immoo hin deebisti jechuudha. Kanaaf akka seensariitti isin hojjetti. Sadaffaa hojiin kalee waanidha hormoonii oomishti. Hormoonii jechuun bakka tokkotti oomishamee iddoo biraatti kan hojjetu jechuudha hormooniin. Kanaaf hormoonii oomishti. Hormooniin kun gurguddaan sadiitu jiru. Tokko sirna dhiibbaa dhiigaa keenya kan to'atu hormoonii sana oomishti. Kanaaf hormooniin sun jiraachuun dhiibbaan dhiigaa nama tokkoo akka inni nanna keessatti baalaansii godhu yookiin immoo to'achuudhaaf fayyada jechuudha. Inni lammataa hormooniin biraan immoo erythropoietin kan jedhu jira. Inni sun reeniiniidha inni blood pressure waan ta'u. Inni lammataa erythropoietin kun immoo maali godha gara caaroo lafee deemeetu seeliin dhiigaa inni diimaan akka inni oomishamu ajaja. Kanaaf namni fakkeenyaaf kaleensa rakkina qabu hirrina dhiigaa qabaata. Kanaaf sun maalidha erythropoietiniin kaleen rakkoo qabdi taane erythropoietiniin hin hir'isa. Kanaaf oomishni seelii diimaa suni
seelii dhiigaa diimaa suni hin hir'ata waan ta'eedhaaf. Kanaaf lammati sana. Sadaffaan kalsitiraawol wanti jedhamu jira. Kalsitiraawoliin suni nyaata keessaatu kaalseemii nan barbaachisu calalee fudhata. Yoo kaleen rakkoo qabaatte garuu namni maal godha waan kalsitiraawolii sana kaleerraa argachuu yookiin kaalseemii sana argachuu waan hin dandeenyeef lafeerraa dhaqee fudhata. Kanaaf rakkoo haphina lafeetiif illee hin saaxilama jechuudha yoo sun hin jiraanne. Kanaaf wanti gurguddaan sadan kana tokko calaltuudha. Lammaffaa akka seensariitti hojjetti. Sadaffaa immoo hormoonota oomishti jechuudha. Kana wanti gurguddaan sanaan egaan amma nannaaf hin barbaachisne sana calalteetu xurii sana bifa fincaaniitiin baasti. Egaan kaleen tokko sana hojjechuudhaafi amma kun wanti nutti argisiisu hiddi dhiigaa jira. Hidda dhiigaa sana fakkeenyaaf inni kurreenal arteriidha. Inni damee baafachaa deemeetu dhaqee nefroon wanta jedhamtutu uumamti. Kaleen tokko nefroonii gara mileenii tokko qaba. Namni kalee lama qabu gaan nefroonii kana miliyoona lama qaba jechuudha. Ishee kanadha ishee calaltuun egaan. Kalee kana keessatti jarri kuni hojiin isaanii hojii calaluu san hojjetu, hojii keemikaalota yookiin warra akka elektiroolaayits warra jennu sana nannaaf wanta barbaachisu deebisuu fi wanta barbaachisne waan summaa ta'e immoo waan summaa ta'e baasuu waan akkasiitu hojjetachuudha. Isaan egaa hidda dhiigaa xixinnoo ta'aniitu akka gingilchaatti calalaniitu sana hojjetachuudha. Sanaan egaa san barbaachisne immoo akka cobaatiin waan xixinnoon isheen irra hafte suni fincaan taateetu baatee gara uffaatti walitti. Kaan maalidha hojiin kaleen fayyaa yoo ta'e amma fakkeenyaaf inni garasii jiru suni inni halluu keelloo suni fincaanidha. Inni irra keessaa dhiigadha. Akka sanatti calaltee baasteetu fakkeenya warri gurraachi xixinnaan jirtu suni warra akka pirootiinii faa kana nannaaf hin barbaachisu waan ta'eedhaaf kaleen sun nagaa qabaannaan gingilchaan isaa yookiin calaltuun isaa sirriitti hojjetti. Pirootiiniin sun hin darbu. Gararraatti hafaa qaamaaf deebi'a. Qaamaaf deebi'a jechuudha. Sun nagaa ta'uu ishee argisiisa. Kanaaf hojii cimaa hojjette jechuudha. Hojii baay'ee jechuudha. Meegaa kaleen kun yeroo baay'ee sababii istiraakcharii ishee yeroo isheen miidhamtus jirti. Dhukkubni kalee baay'inaan jiru jedhaman maal fa'i? Egaa gosa baay'ee qabu. Warri kun hamma tokkodha. Warra baay'inaan warra jiranii. Fakkeenyaaf namni tokko kaleen yoo dhukkubsate mallattoo akkamiitiin fakkeenyaaf bifa fincaan keessatti dhiigi mul'achuutiin mul'achuu danda'a. Deebi'ee ija namaatti mul'achuu kan dhiisuu danda'u pirootiiniidha. Warra aminoo asidii seemma sila jennifa. Innifaa bifanni ittiin pirootiinuuriya. Dhagaa cirracha qabaachuu danda'a. Innis waan tokkodha. Deebisee acute kidney injury jechuun akkuma tasaatu kaleen hojii ishee dhaabdi. Calaluu sana dhaabdi yookiin dhangala'aa sana nanna keessaa baasuu yeroo isheen dhaabdu jira akka tasaatti yeroo inni ta'u kun battalumatti yeroo isheen hojii dhaabdu acute kidney injury jedhama. Kaan infectioniidha. Infectioniin kan kalee miidhuu danda'an hin jiraatu. Deebisee warra akka xannachaadha. Xannacha adda addaa yookiin waan akkasiitti kaansarii isa ta'u waan adda addaa. Inni baay'een egaan beekamaani chronic kidney disease jedhama. Inni kuni yeroo dheeraa keessa kaleen miidhamaa deemteetu suuta yeroo kaleen miidhamaa deemtu inni immoo chronic kidney disease jedhama. Dhukkubisaas yeroo dheeraa kan turu isaan kana jechuudha. Egaan asirratti maaliin mul'achuu danda'u akka mallattootti fakkeenyaaf tokko namni kalee dhukkubsatu maaliin beekuu danda'a jedhu yoo haasa'uun nurra jiraate tarii tokko maalidha mataa dhukkubbii qabaachuu danda'u. Mataa dhukkubbiin hundumti dhukkuba kalee jechuu miti garuu sun tokkodha. Lammataa joonjessuu mallattoo hir'ina dhiigaa warra akka joonjessuu ta'uu danda'a yookiin immoo dadhabbii ta'uu danda'a. Deebi'ee nyaatumti illee namatti hadhaa'u yookiin fedhiin nyaataa dhibu. Hafuura kutuu inni jennu gaan tokko hir'ina dhiigaa irraa dhufuu danda'a yookiin immoo bishaanni sun sirriitti nanna keessaa hin bahu taanaan hin kuufama jechuudha. Bakki inni itti kuufamu keessaa tokko immoo gara sombaati waan ta'eedhaaf sombis immoo yeroo sana hafuura kutuudhaan namatti dhufuu danda'a. Inni kaanii garaacha irratti illee dhiibbaa godhatee yeroo inni itti
oqqisiisuu yookiin ol jedhu jiraachuu danda'a. Deebisee fincaanni hir'isa keessumaa akkiikiin hin jiru isa jennu irratti baay'ee hir'iseetu yookiin hin jiraatu yookiin immoo baay'ee xinnoo ta'a. Yookiin immoo al nama tokko irratti garuu fincaannis dabaluu hin danda'a. Garuu fincaanni ba'u suni warra bishaanumatu ba'a malee keemikaalota warra kaan warra summii ta'an baasuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kaan egaa namni bobbokokuun jiraachuu danda'a. Dhiibbaan dhiigaa ol ka'uu danda'a. Isaan kun egaa warra mallattoo jiran keessa baay'inaan warra kanadha. Baay'ee galatooma.